Ashamaa akkam jirtan daawwattoota koo. Baankiin Daldala Itoophiyaa haala yaaddeessaa irratti akka hin argamne himame. Pireezidaantiin baankichaa obbo Abbee Saanoo ibsa kennaniiru. Oromiyaatti lammiiwwan miiliyoona 1,200,000 ta'an dhukkuba busaatiif saaxilamaniiru jedheera Biiroon Eegumsa Fayyaa Oromiyaa. Shaggar lafa horaa, shaggar lafa tolaa jedhaniiru pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Ergaa isaan dabarsan gara dhumaatti isinitti hima. Hanga xumuraatti akka na waliin turtaniif kabajaan isin affeereera. Turtii gaarii. Baankichi barattoota maallaqa deebisan irratti himannaa tokkollee hin banu jedheera. Baankiin Daldala Itoophiyaa guyyoota muraasaan dura rakkoo mudatee ilaalchisuudhaan ibsa kenneera. Ibsa kana kan kennan pireezidaantii baankichaa obbo Abbee Saanooti. Ibsa isaaniitiin baankichi jimaata galgala rakkoo isa mudatee tureen herrega dhuunfaa maamiltootaarra miidhaan akka hin geenye himaniiru. Baankichi jimaata bitootessa 6 bara 2016 halkan keessaa hojmaata keessoo isaa haaromsuudhaaf siistam upgrade yeroo godhutti dogoggora uumameen rakkoon kun kan uumame ta'uusaa fi dhimmichi haleellaa saayibarii waliin kan waliin qabanne ta'uusaa obbo Abbee Saanoo dubbataniiru. Dogoggorri uumamus sochii faayinaansii fayya qabeessatu jira jedhan pireezidaantiin baankichaa. Jimaata halkan qofaa daddabarsiin 400 fi 90 caalu akka raawwatames himaniiru. Barattoonni maqaan isaanii bahee qarshii fudhatan akka deebisaniifis dhaamaniiru. Pireezidaantichi miidhaa baankicharra ga'ee kan hin dhoksine yoo ta'u qabeenya waliigalaa baankichi qabuun wal bira qabamee yoo ilaalamu rakkoon mudate xiqqaadha jedhan. Herrega dhuunfaa baankichaa irratti miidhaan ga'ee waan hin jirreef maamiltoonni baankichaa yaadda'uu hin qaban jechuudhaanis pireezidaantiin baankii Daldala Itoophiyaa obbo Abbee Saanoo dhaamaniiru. Naannoo Oromiyaatti lammiiwwan miiliyoona 1,200,000 busaaf saaxilamuu isaanii Biiroon Eegumsa Fayyaa Oromiyaa beeksiseera. Naannoo Oromiyaa keessatti bara 2016 qofatti qorannoo namoota miiliyoona 3,200,000 taasifameen lammiiwwan miiliyoona 1,200,000 ta'an busaadhaaf saaxilamuu isaanii biiroon kun beeksiseera. Biiroon kun gama raawwii hojii godinaalee naannichaa kilaastara dhiyaa magaalaa Jimmaatti gaggeesseera. Naannoo Oromiyaatti dhibeewwan daddarboo ta'aniin cinatti dhibeewwan daddarboo hin taane irrattis hojjechuun akka barbaachisu eerameera. Dhibeewwan daddarboo ta'an ofirraa ittisuudhaaf hojiiwwan hojjetamaniin bu'aan gaariin galmaa'us dhibeewwan bifa weeraraatiin ka'an kanneen akka busaa xiyyeeffannaa cimaa kan barbaadan ta'uu hoogganaan ittaanaan biirichaa obbo Darajjee Abdannaa dubbataniiru. Hanga ammaattis dhibee busaa ittisuudhaaf saaphanni siree miiliyoonni 1 ol akka raabsame himaniiru. Kan gabaasee Faanaa Broadcasting Corporation. Ittaansee waa'ee shaggar ilaalchisuudhaan pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ergaa isaan karaa miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin dabarsaniin isinitti hima. Ammas hanga dhumaatti akka waliin turtaniif kabajaan isin affeereera. Turtii gaarii. Shaggar lafa horaa, shaggar lafa tolaa jedhama bireensaa. Akkuma beekamu hubannoon magaalaa fi magaalummaa biyya keenyaa seenaa hundeeffamaa dabaa magaalota biyyattii irraa kan maddudha. Akkuma yeroo adda addaa fuula kanarratti kaasuuf yaalee fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii jechuu isaaniiti adeemsi dabarraa maddu kun gama tokkoon uummata Oromoo fi magaalaa dugdaa fi garaa taasisuudhaan moggaasaa ture. Gama biraatiin ammoo magaalota mannee akka rakkoolee hawaasa dinagdee dhiyeessii tajaajilaa bulchiinsa gaarii mancaatii fi faalama naannoo fi kanaaf kan kana fakkaatan taasiseera. Bu'uuruma kanaan tarsiimoon riiformii magaalota Oromiyaas ta'ee hundeeffamni magaalaa Shaggar rakkoolee kanneen gama lameeninuu jiran hundeerraa hiikuu irratti fuulleffata. Kaayyoo hundeeffama Shaggar. Hundeeffamni magaalaa Shaggar galma lama qaba. Tokko
yaadama magaalaa eenyummaa uummata naannoo isaa jiru hammatuu fi madaqsu diriirsuun uummata Oromoo fi magaalota walitti araarsuudha. Inni lammataa rakkoolee yaadama caaseffamaa fi bulchiinsa magaalummaa boodatti hafuurraa dhaalaman calaqqee magaalota keenyaa ta'an hiikuun magaalaa moodeela uumuudha. Kun ammoo yaadamoota smart, compact and all-centric city irratti kan hundeeffame yommuu ta'u, magaalicha abbaa pilaanii hirmaannaa jiraattotaaf qooda fudhattootaa taasisuun jalqabeera. Yeroodhaaf yaadamoota sadeen dimshaashumatti gaggabaabinaan haa kaafnu. Hundeeffamni magaalaa Shaggar ammattoo laalama magaalaa smart city giddugaleessa danuu poolisentriikii fi bir'uu compact citytiin kan masakamedha. Kanaanis bu'uuraalee misoomaa smaartii babal'isuu, teeknooloojii odeeffannoo fi quunnamtii sadarkaa olaanaatti hojiirra oolchuu, giddugalawwan magaalichaa adda addaa waliin walitti akkasumas magaalichaa fi naannoo isaa walitti hidhuu, bulchiinsaa fi tajaajila fooyyee diriirsuudha. Galmi magaalichaa yaadamoota kanneen lafaan gahuun hojiilee investimentii, maanufakcharingii, qonna magaalaa, daldala, turizimii, ispoortii, barnoota, haara galfii, bashannanaa fi kanaaf kan kana fakkaatan babal'isuu akkasumas nagaa qabeessummaa fi qulqullina naannoo mirkaneessuun magaalaa ammayyaa hawwataa fi giddugala misoomaa hunda galeessa ta'e dhugoomsuudha. Gama caasaa olaanaatiin superstructure magaalaa seenaa, aadaa fi duudhaa uummata Oromoo qabatee hirmaannaa, guddinaa fi fayyadamtummaa waloo uummata magaalichaa fi qonnaan bulaa naannoo isaa mirkaneesse uumuudha. Walumaa galatti galmi hundeeffama magaalichaa gama tokkoon yaadama magaalaa fi magaalummaa haaraa beeksisuudhaan moodeela magaalota naannoo fi biyya keenyaa uumuu yommuu ta'u, gama biraatiin ammoo rakkoolee calaqqee magaalota keenyaa ta'an hiikuun magaalaa jiruu fi jireenya hawaasa magaalaatiif naannoo isaatiif mijate uumuudha. Gurmaa'insaa fi aangoo magaalaan Shaggar amajjii 1 bara 2015 dambii hundeeffama lakkoofsa 233 muraa 2015 kan hundaa'edha. Dabalataanis akkaataa labsii qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa lakkoofsa 242 muraa 2014 keeyyata 73 keeyyata xiqqaa tokkoon gurmaa'insi aangoo fi hojiileen bulchiinsaa akkasumas qaamoleen bulchiinsa magaalichaa fi hojmaanni isaanii seeraan murtaa'eera. Magaalaan Shaggar lafa hektaara 100,000 fi 60,892 irratti argama. Moggaasa maqaa maqaan Shaggar jedhu kun jaarraawwan hedduu dura jalqabee Oromoota biratti kan beekamu ta'uu ragaan bal'inaan sassaabame ni agarsiisa. Hundeen isaas jecha shaggaa jedhurraa ka'ee hiika bareeda miidhagaa jedhu qabaachuu ragaaleen sassaabaman ni mul'isu. Maanguddoonni Oromoo waa'ee naannooichaa yoo kaasan Shaggar lafa horaa, Shaggar lafa tolaa jechuun lafa qabeenya hedduun badhaadhe ta'uu ibsu. Walumaa galatti maqaan kun lafa bal'aa naannoo kanaa kan uwwisu seenaa qabeessaa fi jaalatamaa ta'uun waan mirkanaa'eef moggaasa magaalichaatiif filatameera. Madda furmaataa rakkoo eenyummaa akkuma yeroo darbe kaasuudhaaf yaallee magaalonni biyya keenya hundeeffamarraa jalqabee aadaa, duudhaa, calaqqee eenyummaa walumaa galatti giddugaleessa fedhiin garee qeenxee itti leelifamuu fi warri hafan itti moggaafaman turan. Kanarraa kan ka'e magaalonni weertulee uummanni keenya gara hundaan itti cabu turan. Olaantummaan caasaa olaanaa garee qeenxee adeemsaan
bifa olaantummaa siyaas-dinagdee fi hawaasummaatti ol guddatee miidhaa uummata keenyarraan gahaa ture argineerra. Dhugaa kana caaseffamaan jijjiiruudhaaf hojiin hanga yeroo dhiyootti raawwatame kan hin tuffatamne ta'ullee sadarkaa ta'uu qabuun kan lafa qabate hin turre. Gama kanaan hundeeffamni magaalaa Shaggar magaalummaa fi uummata keenya wal gaarreeffachuurraa gara walitti araaramuutti ceesisuudha. Rakkoo hirkattummaa fi hammattummaa magaalonni biyya keenyaa ilaalcha boodatti hafaatee nyaachuun naaf mala fiiwdaalotaa caasessuu isaanirraa kan ka'e saamtota baadiyaa ta'uudhaan maxxannee yookaan silmii qonnaan bulaa qorqoo ta'anii turan. Kana qofaa miti, adeemsa babal'ifannaa lafaa keessa qonnaan bultootaa fi horsiisee bulaa itti dhufan itti fufiinsaan dhiibuu fi buqqisuu malee faayidaa waloo uumuun hammachuu kan hin beekne turan. Fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee yoo fudhanne babal'ina lafaatiin hawaasa marfata ishee buqqisuurraa kan hafe carraa ta'uu fi hin dandeenye ture. Kun ammoo dhiibbaa hawaasicharra ga'u kan hammeessu tokko lafa laguu eenyummaa isaa ta'uu, lama sababa buqqaatii isaa ta'uu. Kanaaf dhalachuun magaalaa Shaggar adeemsa magaalummaa baadiyaa qorqu eenyummaa uummata keenyaa cabsuu fi jiraataa naannoo isaa ofirraa dhiibuu hambisuudha. Rakkoo facaatii magaalota xixiqqoo. Hundeeffamni magaalaa Shaggar facaatii magaalota xixiqqoo waldaan keessanii kan hambisuudha. Laga Xaafoo, Laga Daadhii, Galaan, Sabbataa, Burraayyuu fi Sulultaa akkasumas gandoota baadiyaa naannoo isaaniitti argaman xiqqeessuudhaan magaalaa dorgomaa humna qabeessa hunda galeessaa fi itti fufiinsa qabu uumuu keessatti fuula seenaa haaraa kan banuudha. Rakkoo mijattummaa bulchiinsaa. Magaalaa Shaggar magaalaa jiraattota isaaf mijatu akkasumas keessummoota isaa hawwatu taasisuudhaaf qindoomina olaanaadhaan hojjetamaa jira. Haaluma kanaan hundeeffamni magaalaa Shaggar magaalotaa fi gandoota baadiyaa magaalaa Finfinnee marsan mijattummaa kenna tajaajilaa fi bulchiinsaa bu'uureeffachuudhaan walitti makeera. Yeroo ammaas magaalota kanneen akkasumas naannoo isaanii babal'ina bu'uuraalee misoomaa ismaartiitiin walitti hidhuudhaan magaalaa kenniinsa tajaajilaa fi bulchiinsaatiin ammayyaa'ee uumuudhaaf xiyyeeffannaan hojjetamaa jira. Rakkoo magaalaa guddoo Piraayimesii Siitii. Abbummaa magaalaa mirkaneessuudhaaf hojiiwwan gurguddoon gama hawaas-dinagdee fi aadaan hojjetamuu qofti gahaa miti. Karaa barameen alatti yaaduu fi hojjechuun addunyaa si'anaa keessatti dhimma ijoodha. Finfinneen magaalaa lammaffaa biyya kanaa dachaadhaan oliin caalti. Kun ammoo gahee magaalaa daran dursoo meegaa siitii Piraayimesii kenneefii jira. Kanaaf gahee dursummaa magaalaa tokko hambisuun facaatii walga'iinsa weertuu dinagdee, daldala, barnoota, saayinsii, tajaajilaa fi kanaaf kan kana fakkaatan sirreessuudha. Walumaa galatti magaalaan Shaggar bu'aa qabsoo uummata Oromooti. Erga xiiqii guddaadhaan gama hojii qabatamaa keessa gallee amajjii tokko bara 2016 waggaa tokko lakkoofsiseera. Adeemsa waggaa tokkoo kanaan sochiin araarama tokko malee alseerummaatti adaba horuudhaaf taasifame fakkeenyummaa guddaa kan qabudha. Shaggar magaalaa bu'uurummaa eenyummaa seenaa aadaa fi duudhaa uummata keenyaarra dhaabbachuun weertuu hawwata misooma investimentii, industirii, kalaqa, tuurizimii, daldalaa fi kanaaf kan kana fakkaatanii ta'ee argamuu qabatedha. Akkuma Oromoon Shaggar lafa horaa, Shaggar lafa tolaa jedhu, Shaggar magaalaa jiraataan qabeenya itti horatuu fi itti hoofkalu taasisuudhaaf halkanii fi guyyaa kan hojjennu ta'a jedhaniiru
Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dhimma hundeeffama shaggarii fi barbaachisummaa isaa irratti xiyyeeffachuudhaan ergaa karaa miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin dabarsaniin hordoftoota koo waan dhaggeeffattaniif waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadha. Odeeffannoon kun namoota biroo biras salphumatti dhaqqabuu akka danda'uuf laayik, sabskiraayib akka gootaniifin kabajaan isin affeera. Nagaatti fayyaa ta'aa.